Naleko, Asandarba, 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 Yevoke, 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 Yevoke. Akka duudhaa fi aadaa Oromootti waqtiin birraa dargaggeessaa fi shamarraniif waqtii addaati. Waqtii miirri gammachuu abdii fi hawwiin eegamuudha. Waqtii gannaa dukkana keessaa gara ifa birraatti abdiin milkii olaanaan ce'amuudha. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti dargaggoonni fi shamarran sirba goobee fi shinooyyee irratti hirmaatan aadaa fi duudhaa abbootii keenyaa itti fufsiisuuf jirra jedhu. Ayyaana Qaammee keessatti immoo warroota dhiirotaatiin goobee yoo ta'u, warroota shamarraniitiin immoo shinooyyeetu sirbama. Isaan keessaa nutillee warri shamarranii uffata aadaatiin rifeensa bifa aadaa ta'een naannee aadaa keenya isa duubatti hafee isa nu jalaa badisan deeffachuudhaaf yaalaa jirra waan ta'eef bifuma kanaan osoo waggaa waggaan bifa gaarii ta'een irratti hojjetame aadaan keenya badee kunillee akka gaariitti nuuf deebi'ee warroota duubaa dhufaniif illee dhaloota haaraa dhufuuf wanta gaarii osoo dabarsinee kan jedhu dhaamsa qaba. Birraan hin darba ka waqtiidha qaba waqtii bonaatitti darba ganna booruu keessa bacaqiitti baama. Ililliin bareedee dhufa birraan wanta hundatu bareeda. Birraan kun osoo hin darbiin taphatee burraaqeetoo dabarsaa jechuudha. Galata kee waaqa baaboo tarree birraan baree kan walagar. Galata kee waaqa baaboo tarree birraan baree kan walagar jedhu. Kanaaf bifa kanaan akkasitti gammachuudhaan wal argan birraa kana sissiniidha waan ta'eef birraa kana wal argu waan ta'eef galata kee yaa waaqedhu waaqa galateeffatu jechuudha. Birraan kun baree kan walagarree waan jedhan san walidhaamu. Abdii fi hawwiin dargaggoonni bara haaraaf qaban kun ammoo ayyaana dhiirotaa fi shamarran goobee fi shinooyyeen sama jedhu abbootiin ayyaana kanarratti argaman haala duraa fi ammaa wal bira qabuun. Yaasira nama gaada yaasira nama gaada oga oga nuga ayyaana ogaada kamenufte ajole. Tawoli nuge sutanoli nuge chuna. Goobee gaaduri halkan deemna wal gurmeechinee qindoofnee raawwanneeti halkan naannofnee goobee sirriitti taphannee maallaqa walitti funaannannee raawwannee masqalatti korma binnee goojoo rufatti ijaarrannee kasaneechi korma san qallee eebbisiisnee manguddoo biyyaatiin eebbisiisnee qallee waa warra irraa guurre isa yaamnee of eebbisiisnee nyaannee raawwannee guyyaa lama sadiitti illee nyaannee fixnee galla jechuudha. Bulchaan kutaa magaalaa Koyyee Faccee obbo Fiqaaduu Tulluu aadaa kana hawwata turizimii taasisuu fi hojjechaa jirra jedhu. Aadaa baay'ee boonsaa fi bu'aa qabuudha waan ta'eef fuulduratti aadaan kun kanaa ol cime hawwata turizimiitti karaa ta'uu danda'uun akka cimee deemuuf irratti hojjetamaa jira jechuudha. Bal'inaan kun amma kutaa magaalaa keenya guutuu keessatti kan gaggeeffamaa jiru kun akka fakkeenyaatti ijoolleen sadarkaa kutaa magaalaatti ol ijaaranii dhufanidha malee mandara keessatti haala kanaan sochiin isaa gaggeeffamaa jira waan ta'eef dhimmichi xiqqoo xiyyeeffannaa gama mootummaanis itti kenname aadichi eenyummaa isaa yookaan safuu isaa oduu hin dabsin akkuma uumama isaa eegee dhalootatti akka darbuu danda'u irraas immoo uummanni keenyas fayyadamaa akka ta'uuf madda turizimiileen ta'uu akka danda'u ayyaanota kaa wajjin walitti hidhamee deemuudhaa qaba. Kanaaf kan uummata keessa jiru kana mootummaan immoo cimsee kan jajjabeessu ta'uu isaati jechuudha.